godina Jimmaatti manneen barnootaa kutaa tokkoffaa hanga afurii 202tti bara barnootaa 2015tti barattoota mana barumsaatti nyaachisuuf karoorfame midhaan meeshaalee nyaataa fi maallaqa birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 2 ol walitti qabuun jalqabameeti jira. Sosochii kana aanaa Limmuu Kossaa mana barumsaa Baabbuu sadarkaa tokkoffaatti argamuun kan jalqabsiisan bulchaa godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasirii. Ijoolleen daa'imman kutaa tokko hanga afurii nyaatan qabanu nyaata jiraatu yaadanu sammuudhaan sammuu gaarii qabanu nyaata madaalawaa dhabuudhaan mana barumsaa irraa harca'u jira. Kanaaf mootummaan jijjiirumsaa mootummaan uummataa yaadu % 85 qonnaan bulaa keenya qabanne jijjiiruu yoo nurra jiraate uummata keenya hirmaachifne waan qabu inni abukaadoo qabu nyaatarraa inni muuzii qabu inni xaafii qabu inni buna qabus waan qabu yoo walitti fidee jedhe rabbiin birattis nama birattis barataa keenya yoo nyaachifne jenne waayyaannu sana bira ga'uu dandeenya waan ta'eef uummanni walitti dhufuudhaan qonnaan bulaa keenya walitti dhufuudhaan mana addaa boru akkuma amma argine kana standardii isaa kan ijaare kana biratti manni duwwaan ijaaramee bu'aan qabu yoo ijoollee itti baratte ijoollee keenya qaruun immoo dirqama waan ta'eef carraa kanaan uummata aanaa kanaa uummata godina Jimmaa galateeffata. Bulchaan aanaa Limmuu Kossaa obbo Mustafaa Shariif barattoota mana barumsaatti nyaachisuuf birriin miiliyoona 50 walitti qabama akka jiru himaniiti jiru. Barattoota mana barumsaatti nyaachisuun harcaatii barattootaa hambisuun qulqullina barnootaatiif illee gumaacha guddaa akka qabus dubbataniiti jiru. Haala qabatama biyya kan keenyaatiinis qorannoon kun gaggeeffame manneen barnootaa tokko hanga afurii daa'imni tokko hanga afurii sammuun jira kichuu ta'anii barnootaan ga'umsa akka godhanuudhaaf nyaata garagaraa guyyaarraa kan sassaabaa jirruu fi nyaanni kan akka ruuzii kan akka sukkaaraa kan akka qamadii nyaanni daa'imman kanaaf karaa nyaata madaalawaa ta'e akkaataatti ijoollee kana bira ga'uu danda'uudhaan sochii hawaasaa bal'aa gaggeessuudhaaf akka aanaa kan keenyaatti waliigala gara qarshii miiliyoona 50,606 sassaabuudhaaf karoorfannee mana barumsaa kana keessatti guyyaarraa qarshii miiliyoona 2 ol kan ta'u nyaata barataadhaaf qarshii sassaabneeti kan jirru. Maatiin barattoota aanaa Limmuu Kossaa ijoollee umuriin isaanii mana barumsaatiif gahe galmeessisaa akka jiran himaniiti jiru. Kallattii mootummaan keenya gadi buuse fudhannee jaallannee jechuudha. Ijoollee asitti nyaachisuun waadanuudha kan inni oolchuu harcaatii irraa oolchaa ittiin guyyaasisu kana giddu galeessa godhattee ijoolleen keenya sirriitti barattu jennee qindoominaan barsiisotaa fi koree mana barumsaatii wajjin bulchitoota magaalotaatii wajjin wal qindoofnee asitti ijoollee keenya nyaata qopheessinee galmee adda jammarreera jechuudha galmee galmeeffanne. Ilmoon tokko innaa dhalattu yoo waan baratiin jijjiirama sin argitu of jijjiiruu sin dandeessu biyya fayyaduu sin dandeessu. Barattoonni immoo yoo barate ofuma isaarraa ka'ee ofii fi jijjiirama qaba biyya sin bulcha. Bor yoon baratiin namni biyya dhaqee bulchuu hin danda'u. Kanaaf barataan dirqama ijoolleen innaa dhalatu waa'ee jireenya ofiitiifis waa'ee biyyaatiif barachuu qabaadha karoorri kan keenya. Galmee kana xumursiisuudhaaf yoo xiqqaate guyyaa 2-3 kana keessa parsantii 100 cufna jennee kan qabannee jirru jechuudha. Nyaata jalqabsiisuudhaaf amma sadarkaa midhaan guyyaa irraatti kumtaala hedduu walitti qabameera. Yoo xiqqaate daakuu gara kumtaala 20 olii qamadii kumtaala 20 ol boqqolloo irraa ruuzii irraa darbee baaqelaa atara mokoroonii paastaa wanta hundumtuu dhiyaatee mana kuusaa keessa galee jira jechuudha. Dabalataan wantoonni meeshaan itti ijoolleen nyaatan saayinaan adda addaa fal'aanaa kaasee guutummaa guutuutti walitti qabamee kan jirudha mar'aati mana kuusaa keessa. Kanaaf mana kuusaa qopheessineerra kuusaa meeshaa qopheessineerra mana barattoonni illee keessatti sooratan qopheessinee kan jirrudha jechuudha. Godina Jimmaa aanaalee 21 magaalaa Aggaarotti manneen barnootaa kutaa tokko hanga 12 jiran hunduma keessatti galmeen barattootaa jalqabameeti jira. Hanga fulbaana 8 bara 2015tti barattoota miiliyoona 1 fi 100,000 galmeessuuf karoorfamullee guyyaa heedamee asitti galmeen ni xumurama jedhamee akka eegamu itti gaafatamaan waajjira barnootaa godina Jimmaa obbo Eliyaas Mahammad himaniiru. Miliyoona 1 barattoota barnoota sadarkaa tokkoffaan duraatti hanga kutaa 12tti galmeessuudhaaf karoora qabanneeti kan jirru. Galmee kanaaf guyyoonni akka biiroo barnoota Oromiyaatti nuu ta'an hanga fulbaana 8tti kan galmeen kun karooraan qabameeti ture jechaadha. Nuti garuu xumura ji'a kanarratti hanga 30tti galmee barattootaa xumurree hojii ittaanuuf qophaa'uu qabna jennee karoora kan keenya guutummaa guututti 100% cufnee barataa galmaa'uudha qabu hunda galmeessinee gabatee barnootaatiif qopheessuudhaaf sagantaa baay'ee hawwataa ta'e qopheessine